Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa viidiyoo tana keessatti karaa ittiin wanta feesbuuka keenya irratti gadi dhiifnes tahee wanta namoonni taagii fi poostii nurratti godhan jechuudha. Karaa taayimlaayinii keenyarraa balleessuu dandeenyuun isin agarsiisa. Nu waliin turaa jechuudha. Jalqaba feesbuuka ni banannaa. San booda yogguu feesbuuka banannee taayimlaayinii yookaan piroofaayilii keenya keessa seennaa. Yogguu piroofaayilii keenya keessa seennee wanta balleessuu feenu san bira dhaqnaa. Fakkeenyaaf amma barreeffama agartan kana anatu barreessee gadi dhiise. Yoon barreeffama kana asirraa haquu fedhe asitti xiyya gadi agarsiiftu xiqqoo takka ni agarra jechuudha. Xiyya tana ni tuqnaa. San booda akkana gadi bunneeti asirratti diileet kan jedhu ni jira jechuudha. Diileetii kana ni tuqnaa. Ammallee diileet kan jedhu dabala. San booda badee jira jechuudha. Ammallee footoo kana anatu gadi dhiise. Kanallee haquudhaaf asuma maqaa fuulduratti jechuudha. Xiyya gadi agarsiiftu ni jirti. Xiyya tana ni tuqnaa. Kanallee kana gadi bunneeti diileet kan jedhu goone haala kanaan haqnaa jechuudha. Wanta namoonni nurratti taagii godhan ammoo amma fakkeenyaaf kan agartan kun taagiin irratti tahee kanallee balleessuuf arma jechuudha karaa maqaa kana fuulduratti akkuma isa silaadha xiyya gadi agarsiiftu tana ni tuqnaa. San booda inni kun diileetii hin qabu jechuudha. Remove tag kan jedhutu jira jechuudha. Taagii kana asirraa balleessuu jechuudha. Remove tag kan jedhu kana ni tuqnaa jechuudha. San booda confirm jennaani haala kanaan inni taagii nurratti tahees badee jira jechuudha. Egaa haala kanaan wanta taayimlaayinii keessan irraa hin barbaanne haquu ni dandeessu jedheetiin yaada. Hedduu galatooma nuuf jiraadha.